Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi uumee jaani. Bara dabre barattoonni Oromoo hedduun naannoo Amaaraatti ajjeefamanii reeffi isaaniif deebi'aa ture kan jaan barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddicha irraa bilbilaan dubbifne kunneen yeroo rakkisaa fi sodaachisaa ta'e kanatti garas deemuu hin qaban jechuun dhaamane. Maatiin harka qalleeyyii ilmaan keenya boruu rakkina keessaa nu baasu jechuun barsiifachaa turani reefka simachuun qalbiin isaanii cabee jireenya itti dukkanaa'ee jira. Kanaaf barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaatti baratan hamma dandeenyutti dhiibbaa goone obboloonni keenya akka nu faana baratan gochuu qabnaa jedhan. Barataa yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaati yookaan meen kaampaasiidha. Barataan Oromoo bara darbees ta'ee lubbuu namoota baay'eetu naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamee reefki isaanii maatiidhaaf deebanii osoo maatiin eebbifamanii barumsa waan gaarii wanni isaanii haaf deeban jedhanii eeganii. Kanaafuu ammaan kana haala nageenya ammaan kana akkana yaaddessaa ta'e kanaan barataan Oromoo yoonii garasitti kan imalte lubbuu isaaniitiif yaaddessaa waan ta'eef nuti akka barataa Oromoo tokkottii fi akka barataa yuunivarsiitii Amboo tokkotti barataan Oromoo achi deemee lubbuu isaatiif nageenya isaatiif sodaachisaa waan ta'eef achi deemuu hin qabu jedha. Kanaafuu nutis barataan Oromoo kan yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti argamnu ofii keenya yaannutti isaaniifis yaannee gara dandeenyuun dhiibbaa goone osoonii fi obboleewwan keenya akkuma keenyatti maatiin itti dararamanii haala hedduu wanti darbanii barsiisan barumsa dhabanii haala nageenyaatiif yaaddaa jedhanii nutis barumsa nutti toluun qabu qabsoo godhuufii qabna jedheetiin yaada. Yuunivarsiitii Dirreedhaa dhugaadha. Barataan kamuu barachuu silaa barbaachisaadha. Namoonni sadaa garuu dubbii nama dubbii barachuu miti dubbii jiraachuu dhabuufi dhimma lubbuu namaa. Amma qaamni wabii fudhatu hin jiraannetti naannoo Amaaraa deemee barataan duudhaaf qophii tokko lalli jireenyee fudhatan. Barattoonni keenya deemuu qaban jeetii yaada. Maaliif qaamni nageenya achi warra nama jeessu wajjin tokko walitti ta'aniif ijoollee keenya irra miidhaa ga'anii turan baroota irraa keessa. Lubbuun namaa immoo akkamatti ga'an irratti kan namni itti taphatu miti. Barataa kana aadaa abbaan itti lafaanii waggaa meeqatti hin gahan. Lubbuun namaa ammoo wabii hin qabnetti eenyutu ci deema. Akka biyyatti deemuun hin barbaachisu jechuudha. Barattoota keenyaaf akkuma gaafa jijjigarra gaafa barattoota keenya ari'an Dirgaatti naannoo Oromiyaa yeroo sanii lama horataa furmaata godhe yuunivarsiitii keenya irra ramadamanitti ammaas ramadamuu qabanii malee achi deemuun qabanii nuti barattoonni yuunivarsiitii adda addaa naannoo Oromiyaa keessatti dhiibbaa ni goona. Kanaaf barattoonni keenya deemuu qabanii asin nu ramadamuu qabanii. Kanumaan wal qabatee barattoonni yuunivarsiitii Dirree Dhawaa akkuma yeroo dabre rakkoon naannoo Somaalitti mudate pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa wayitasan ture obbo Lammaa Magarsaa haala mijeessanitti ammas irratti hojjetamuu qabaa jechuudhaan yaadachiisani. Yeroo kanatti barattoonni Oromoo naannoo Amaaraa deemanii du'uu hin qaban kan jaan barattoonni yuunivarsiitii Dirree Dhawaa barataan kamilleen barnoota isaa addaan kutuu hin barbaadu. Haa ta'u malee haalli amma jiru sadarkaa lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jechuu nama yaadachiisa jechuun yaada isaanii goolabane. Godina Arsii lixaa aanaa Nansabootti hidhaa fi dararaan cimee itti fufee jira jaan jiraattoonni. Maddi keenya aanaa Nansaboo irraa dubbifne akka jirutti kaadireen murna bilxiginaa poolisoota sirnichaa wajjin ta'uun namoota sabboonummaa qaban hedduu adamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuu OMN'tti himeeti jira. Akka fakkeenyaatti kan nuuf kaase maddi keenya kun aanaa Nansaboo magaalaa Garammaa Boojaamuun qofa irraa yoo xiqqaate namoonni nagaa 20 ol ta'an ukkaanfamanii mana hidhaa Warqaa Jaamu keessatti dararamaa kan jiran ta'uu himeeti jira. Namoota nagaa badii tokko malee to'atamuun mana hidhaa Warqaa keessatti dararamaa jiran keessa Abbaa Gadaa Xaahir Godaanaa, Amaan Kadir, Barsiisaa Kadir Elamoo, Saadaam Abdoo fi Nageessoo Gushuraa warreen jaamanfaan kan argaman ta'uu himeeti jira. Xumura irratti shiraa fi sharrii kaadiroota bilxiginnaatti xumura gochuuf murannoo fi kutannoon qabsaa'uu qofaatu falaa jechuun maddi keenya kun yaada isaa gudunfateeti jira. Dhimmi barattoota Oromoo kanneen yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraatti barachaa turanii fi warreen haaraa gamasitti ramadamuuf jiran dirqisiisanii geessuuf yaamichi murna biyyattii bulchaa jiruun dhiyaate hedduun yaaddeessaa jaan qeerroon godina Baale. Wanti jala sararamee beekamuu qabu
kaleessa wayita mooraa yuunivarsiitichaatti argaman keessatti barattoonni rakkoo ulfaataa ajjechaa suukanneessaa reebichaa fi dheebuu beelaa keessummeessaa turanitti qaamni isaaniif birmata hin jiru jechuun haalli amma jiru ammoo daranuu hammaataadha jaane. Yeroo sabboonummaa fi oromummaa irratti duulli banamee jiru kanatti carraan ilmaan Oromoo barnootaa fi yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraatii fi Tigraayitti isaan mudatu hammaataa ta'uu danda'a waan ta'eef gonkumaa garasitti deemuun isaan irra hin jiraatu jechuun qeerroon baalee irraa dubbisne dhaamsa isaanii dabarfataniiti jiran. Dararamuu qofa osoo hin taane ajjeechaa gaddisiisaa sababii Oromootaan qofaaf irratti raawwatamee tureefu qaamni seeraan gaafatame ammas taanaan hin jiru jaane. Dhaamsi nuti akka qeerrootitti dhimma Oromoo kana ilaalchisee wanti nuti jechuu barbaadu dhimma barattoota Oromoo kan ilaalchisee wanti jala sararamee beekamuu qabu tokko kaleessa waggaa dabre yeroo akkasii rakkatanii ilmaan Oromoo hedduu ta'an lakkoofsaan ajjeefaman san cafaqamanii dhakaa yeroo ilmaan Oromoo hedduun beelaan achi keessatti dararaman san hanga ammaa kana haalli siyaasaa biyya keenyaa hin hammaanne yeroo jibbaa Oromoo fi Oromiyaa Oromummaa irraa qabanii jedhanii ilmaan naftanyaa ijoollee Oromoo achitti dhakaadhaan cafaqanii ajjeesaa turanii hedduu ammoo bakka isaan jiranuu hanga ammaa kan hin beekamnetu jira. Kanarraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana yeroo siyaasaan biyya keenya goolama hamaa keessa seenee yeroo uummanni akka uummataatti gaarreeffannaa walirra jiru kana naftanyaa fi Oromoo gidduutti haalli hammaataa jiru kanatti yeroo biltiginnaan Oromiyaa fi biltiginnaan naannoo Amaaraa haala hamaa kanaan walitti dhaadachuun deebii walii kennuu irratti argaman kanneen haalli siyaasa keenyaa hamaa keessa seenaa jiru kanatti yeroo alwaraansi mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu banamee jiru kanatti carraan ilmaan Oromoo yuunivarsiitii naannoo Amhaaraatii fi Tigraayis deeman irra dhaqqabuu danda'u haalaan hamaadha. Haala hamaa jechuu barbaada. Achi deemtanii irbaata rasaasaan ta'inaa baratanii ta'anii beeytanii barattoota Oromoo ajjeesanii kalee keessaa baasanii barana reeffuma sanillee fudhachuun ulfaataadha. Reeffa'uu fudhatuu hin dandeenyu karaan hin jiru. Tigraay yoo taate marfamtee kallattii afraniinuu waraanaan eeggamti. Jalqaba wanni nyaatanuu hin jirtu barumsa barachuudhaaf dura nyaateessaadha waan ta'eef wanni garatti nyaatanuu hin jiru. Naannoo Amaaraa ammoo akkuma baratare beeytan san isin ajjeesanii achirraa hospitaala isin fidaniin meeshaa garaa isin keessaa baafatanii yoo achitti duutan firri isin biran jiru abbaan isin biran jiru obboleessi isin biran yoo waan lubbuu keessanii ka yaaddanii akka achi hin deemne no way karaan tokkollee hin jiru yoo barumsi kakutamu haa ta'e illee barumsa addaan kutaatii gaafa biyyi nagaya taate barattan malee yaa ilmaan Oromoo achi deemtanii reeffi keessanillee hin galu bilaasha waraabessi nyaataa waraabessi isin hin nyaatin biyya ambaa keessatti. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi Federaalaas barattoonni Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti akka barataniif haala mijeessuu dirqama kan qabu mootummaa ta'uu qeerroon baalee yaadachiisaniiti jiran. Godina Arsii aanaa jajuutti hidhaa fi dararaan hammaachuun hawaasa komachiise. Kaadiroonni biltiginnaa hawaasa keessa bobba'uun isin deeggartoota shaneeti jechuun nageenya hawaasaa goolaa jiraachuu maddeen gabaasane. Mahammad Morkamaa dabalata qabu. Godina Arsii aanaa jajuutti hidhaan reebichaa fi doorsifni kaadiree biltiginnaa fi milishaa gandaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru haalaan hammaatee jiraachuu jiraattonni naannichaa komii qaban bilbilaan OMN'tti himan. Jiraatota keessaa namni bilbilaan dubbifne tokko akka himetti kaadiroonni biltiginnaa ati shaneedha ati ergamtuu TPLF jechuudhaan namoota nagaa badii tokko maletti hidhatti guuraa jiran jedha. Kaadireen har'aa isin ergamtuu TPLF nuun jecha hawaasa keenya badii tokkoon maletti dararaa jiran kunniin warreetuma waggoota 20 oliif TPLF wajjin nu hiraarsaa turedha. Har'as maqaa jijjiiratee nu nyaataa jira jechuun maddi keenya kun yaadachiisee jira. Kaadireen aanichaa magaalaa fi baadiyaa keessa deemuun mallaqaa fi midhaan nyaataa fedhii ummataatiin alatti guuraa jechuun warroota ajja isaanii didan immoo kallatti gara mana hidhaatti guuraa jiran jechuunis jiraataan aanicharraa dubbifne kun nuuf himee jira. Aanichatti namoonni hedduun mootummaa abbaa irree kanaan jumlaadhaan hidhamuun buufata poolisii aanaa jajjuu fi mana sirreessaa magaalaa Asallaatti hiraarfamaa jiran jechuun namni OMN dubbise kun dabalee ibsee jira. Para wajan tuanta guraman tau tema mati guraman jira
baasii adda addaa gaafatu midhaan aadaa jedhanii warri ammanas jedhanii fi duukannoo qabu jedhanii jedhanii ati shaanidha hoyyaan jedhanii baay'ee mata daraa jiru. Guyyaadhaan nama waajjira poolisiitti fuudhanii amma waajjira poolisii aanaa yoo hawaasni taate baay'ee guutee jira. Kaachi asallatti ka dabarsan dirraa hedduutu magara gaajee jira. Gara biraa federaal poolisii yookaan poolisii idileeti jedhanii yeroo himatan dhagaa asitti gahu milishaa gandaati. Itti jiranii wanti waan dhaabatu miti. Namni wanti hin goone yaani ati shaanidha yaani namni shaanidha wayyaani dura jara irraa ture dura maqaa yaani yeroo kaasan warra qaqqaani dachisanii dagadduutti mata keenya lolaa tumaa ture adammoo juntaadha yaani mata waa'ee juntaa kun beeku gabaaree laata kan beeku fuulli itti taata. Muummeen ministeeraa yeroon aangoon isaa irraa dhumattee adda bilisummaa Oromoo shanee fi Alshabaab yoo dhabamsiifne biyyattii keessatti nagaa uumuu dandeenyaa jaaniin. Abiy Ahmed haasaa kana kan taasisan eebba piroojeektii daandii Mombaasaa Naayiroobii fi Finfinnee wal qunnamsiisu keessatti ture. Haasaa Abiy Ahmed taasise kanaan wal qabate miidiyaalee hawaasummaa irratti hayyoonnii fi aktiivistoonni Oromoo mormaatii jiran. Dhimma kana irratti qeerroon qeellam wallaggaa OMN bilbilaan dubbise kaayyoon Abiy guddaan Oromoo lafarraa fixuudha jaani. Abaa'oo balleessuun waan hin danda'amnedha kan jaan qeerroon lixa Oromiyaa dhimmi abaa'oo dhimma Oromoo cifaatisii jaani. Abiy Ahmed biyyattii diigaa jira. Kanaaf ammoo ragaan sirna federaalizimii lafarraa balleessuu fi federaalistoota hidhee maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuun ammoo lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa jira jaan qeerroon dambidolloo yaada isaanii OMN filaatan. Haasaan Abiy Ahmed guyyaa guyyaan godhu hundisaatu sadarkaa jechuun danda'amu irratti Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Haasaan inni godhu hundumtuu Oromoo gadi qabu Oromoo cabsuudha. Kaayyoon isaa inni guddaani. Dhimmi inni kaleessa haasa'e immoo dhimma hojii isaa waan turetu ifatti baasee haasa'e. Kaayyoon isaa inni guddaan Oromoo balleessuudha. Oromoo kana yoo lafarraa fixu Oromoo fixuun hin danda'amu. Kun abjuudhaan iyyuu hin danda'amu. Dhugaadhaan abjuudhaan iyyuu hin danda'amu. Abiy Ahmed abjuudhaan Oromoo fixee arguullee hin danda'u. Isa dhugaa lafarra jiru miti. OLF balleessuu jedhee haasa'e. OLF balleessuu jechuun waan hin danda'amnedha. Garaan sirriitti dhaga'uu qaba. OLF balleessuu danda'e jechuun Oromoo balleessuu danda'e jechuudha. Oromoo balleessuun immoo hin danda'amu. Kanaaf inni jala muree beekuu qaba. Dhimmi OLF yookaan adda bilisummaa Oromoo dhimma uummata Oromooti. Oromoon an Oromoodha jedhee biyya kana keessatti akka inni jiraatu akka inni mataa wal qabatee deemu dhaabolee siyaasaa gahee isaanii ba'an keessattuu waa'ee eenyummaa Oromoo aadaa fi duudhaa wanta hedduu wajjin waan wal qabatu ABO'dha kan fide. Dhaaba kana balleessuu jechuun hin danda'amu kana baruu qaba. Tuffiin Oromoo irraa qabu waan haaraa miti. Wanti inni gochaa ture hojiin isaa guyyaa guyyaa Oromoo balleessuudha, Oromoo ajjeesuudha. Namoota Oromoon qaban hedduu kan hidhee kan ajjeesaa jira. Namoota qaqqaalii dhabaa jirra, kan lubbuudhaan kan hidhaadhaan dhabaa jirra. Kun wanta hin danda'amnedha. Abiy ammoo baruu qaba. Nuyi qeerroon OLF balleessuu miti. Tuquullee akka inni hin dandeenye itti himuu barbaanna. OLF nuuf wanta itti nuungitu hin qabu jechuudha. Oromummaa keenya wajjin waan wal hidhate waan ta'eef eenyummaa keenya dura immoo homaatuu waan hin dursineef kun waan hin danda'amnedha. Ofuma haasa'u kan akkuma haasaatti dhaggeeffatan nuti maaliif kun waan humna Abiyyiitiin miti humna waraana Afrikaatiin hin danda'amnedha. Kana jala muree beekuu qaba. Kanaaf nageenyi biyya kanaa dhufuu kan hin danda'u OLF balleessuudhaan Oromoo balleessuudhaan osoo hin taane Oromoo ofitti qabanii OLF ofitti qabaniiti malee OLF balleessaa Oromoon balleessattee nageenya biyya kanaa mirkaneessuun tasumayyuu hin danda'amu. Kana jala murree itti himuu barbaada. Xumura irratti nageenyi biyya kanaa dhufuu kan danda'u adda bilisummaa Oromoo shanee balleessuu osoo hin taane paartilee mormitootaa kamillee waliin taane mari'achuutu fala. Kanaaf hayyootaa fi hooggantoota manneen hidhaa kaa'ee kanneen saffisatti hiikee marii bal'aa gaggeessuun barbaachisaa ta'us dhaamani. Kanaan alatti duulli paartilee mormitootaa irratti baname kun dhaabbachuu baannaan uummanni Oromoo wareegama barbaachisaa ta'e mara kafaluuf qophii ta'us yaadachiisani.
Harargee lixaa aanaa dobbaa magaalotaa fi gandoota hedduu keessatti maqaa shanee qulqulleessanii jiruun poolisoonni humna addaa fi milishoonni waliin ta'uun nageenya hawaasaa goolaa jiraachuu maddeen gabaasanii. Qaamonni kunneen manneen jiraattota lakkoofsaan 10 ta'anillee kan guban ta'uu maddeen OMN itti himane. Neemaa Umar dabalata qabdi. Godina Harargee lixaa aanaa dobbaa araddaa baaduu badhaasaa fi baallam jaamu keessatti maqaa shanee qallabdan ja'uun manneen jiraattotaa 10 gubachuu fi jiraattonni nagaa hidhamanii rasaasaan rukutamanii madaa'anii illee jiraachuu jiraataan aanicharraa dubbifnee OMN itti himee jira. Aanaa dobbaa gandoota baadiyyaa fi magaalaa keessatti maqaa shanee qulqulleessuu ja'uun poolisiin humna addaa fi milishoonni araddaa jiraattota rakkoo hamaa irraan gahaa jiraachuu namni OMN dubbise kun himee jira. Guyyaa gaafa 15 ji'a sadaffaa 2013 poolisiin humna addaa Oromiyaa nama maqaan isaa Abduqaadir Abdallaa jaamu dhalataa aanichaa fi jiraataa waggaa hedduu kan ta'e ati shaneedha jechuun mana jireenyaa isaa keessaa baasanii reebicha hamaa irratti raawwataniin hanga har'aatti Abduqaadir dubbachuu fi ol ja'uu hin dandeenye jiraataan kun. Dabalataanis namni kun yaala fayyaa argachuu osoo qabuu yaala ittifamee waajjira poolisii keessatti du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu maatiin isaa OMN itti himanii jiru. Maqaa shanee qulqulleessuu ja'uun sabboontonni aanichaas hedduun mana hidhaatti guuramaa jiru kan jedhu namni OMN dubbise kun obbo Abraahim, obbo Ahmad Gilee, Barataa Abdiishaa fi barsiisaa Anawaar namoonni ja'aman kanneen hidhamanii reebichi irratti raawwatamee haala baay'ee ulfaataa keessa jiranidha jechuun maddi keenya kun addatti dubbata. Ana dobbaa zoonii garaaruu kana keessatti aanota dobbaa guutuu akka waliigalaa keessatti araddoota keessattuu badhaasaa keessatti rakkoo nageenya hammaata sababii shanee ja'uun uummata irratti bobba'anii rakkoon maantana rakkoo ulfaataatu jira. Haala kanaan araddaa kumhaasaa keessatti namoota 4 kan Abdulqaadir Abdallaa jedhamu fa'aa cabsanii haala hammaata du'aa fi jireenya hedduudha jira guyyaa 15 eegale. Sadaffaa keessatti jechuudha. Hammaataatu jira namoota cirraanii namoota 4 waliigala araddaa kumhaasaa keessaa caccabsanii anumatti mana waajjira poolisii gada darban. Namni yaala argatee hin jiru haalli nageenya achi keessa jiru ulfaataadha ture. Haala rakkoo nageenyaatiin wal qabatee dubartoota irratti manguddoo irratti daa'imman irratti balaa adda addaa qaama nageenyaa kun sababii shanee ja'uun miidhaa hamaa irra geessaa jira. Sababa shaneetu isin bira jira ja'uunis manneen jiraattotaa 10 gubamuu namni kun kan himu yoo ta'u nama maqaan isaa Qaasim Umaree jaamu erga reebicha irratti raawwatanii hidhanii booda haadha warraa isaa kan taate aadde Aliyaa Umaree jaamtus ijoollee isheerraa qabanii hidhanii jiraachuu OMN odeeffatee jira. Xumura irratti namni kun Oromoon salphina qe'ee isaatti dhufee mana jireenyaa isaa isarratti gubaa jiru kana taa'ee ilaaluu hin qabu. Wal faana tokkummaan ka'ee falmachuu qabaa jechuun dhaamsa isaa dabarfatee jira. Kanarratti uummata Oromootiin qeerroo qarree manguddoo fi dubartoonni hundi birkata qabsaa'ee diina kana irraa kaasuun dirqamaan jaan namni tokko waggaa tokko qofe akka laafuun bakka kan ittiin deemu qabsoon nu harkaan yaattee gara bira kuttee ifuma harkuma keenyaan dabachuudha bakka takka qeerroo qarreen manguddoo haawwan hundi birkata kan dhaabbatanii qabsoo kana irraa uffisuuf birkata kan dhaabbachuudhaan jaan uummata Oromoo hundaanuu karaa keessa haala hojjetaa jennu barataan jennu poolisiin jennu namni dhala Oromoo ta'e har'a alagaa hojii dhaabbatee ilmaan Oromoo keessa dhaabbatee warri alagaa yaatee akkuma kun Tigreedha ni galti immoo biyya takka asuma waliin jiraannaa olla jiraannaa dhaabbatanii qabsoota ija takkaan deebanii gabroonfataa irraa uffisuun dirqamaan jira. Xumura irratti ibsa paartii KFO irraa kenname qabna. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n filannoo biyyaalessaa bara 2013 irratti hirmaachuuf hooggantoonni olaanoo paartichaa mana hidhaa mootummaatii dursanii hiikamuu qabu jechuun ibsa abbaa qabxii 3 baaseetii jira. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo ibsa muddee 9,2020 baasee irratti filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2013 irratti hirmaachuuf fedhii fi hamilee guutuun socho'aa yeroo turetti mootummaan akka isaaf mijatuuf yeroo filannoo dheereffate jechuun komate. Itti fufuunis hooggantoonni paartilee siyaasaa keessattuu kan KFO miseensonni gandaa hanga federaalaa paarticha bakka bu'uun paarlaamaaf dorgomuu danda'an hedduun hidhamanii jiru. Erga jeen booda waajjiraaleen KFO muumicharraa kan hafe hundi isaanii Oromiyaa bakka garaagaraatti humna mootummaatiin cufamanii jiru jechuun sababa lammataa dhiyeeffatee jira.
ibsi paartiin koongireesii federaalistii Oromoo kun mootummaan morkattoota jajjaboo hidhee filannoo adeemsisuuf qophaa'aa jiraachuusaa akka quba qabu ibsuun adeemsi kun sirrii miti jechuun qeeqeetti jira. Hooggantoonni KFO olaanoo fi godinaalee utuu hidhamanii jiranii akkasuma waajjiraaleen KFO bakka adda addaatti cufamanii osoo jiranii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2013 filannoo haqa qabeessaa fi filannoo wayyaba ta'uu hin danda'u jedha ibsichi. Ibsi paartichaa rakkoowwan eeraman kanaaf furmaata kan jiru ejjennoowwan qabxii sadii qabu ibseetee jira. Qabxii jalqabaa hooggantoonni fi miseensonni KFO hidhaman akka hiikaman, lammaffaan immoo waajjiraaleen KFO qaamolee mootummaatiin cufamanii turan marti akka banaman. Qabxiin sadaffaa fi inni xumuraa mirgi bilisummaan socho'uu babal'achuun dirreen siyaasaa dorgommiif mijataa ta'e akka uumamu kan jedhudha. Hooggantoota olaanoo paartii koongireesii federaalistii Oromoo keessa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi Jawaar Mahammad dabalatee hooggantoota waajjiraalee KFO godinaalee fi hooggantoota hedduun hidhaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Sasaabirruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Rukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee